isinii deebi'ee gaafii na gaafattanii gaafii yeroo ani viidiyoo biraas gadhiisu na gaafattanii akkasuma karaa keessas immoo kan warri na gaafattan warri ifa isin hin taane jechuudha. Waa'ee kanarratti garuu baay'een dubbadhelleeni viidiyoos gad isinii dhiiseen ture. Garuu irrumaan darbitanii warri na gaafattan keessattuu yeroo viidiyoo biraa gadhiisu koomentii jalatti na gaafattaniif hunduma keessaniif immoo akka ifa ta'u viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira jechuudha. Karaa biyyaa yeroo galtanii shaanxaa hagam qabannee gallaa kiiloo meeqa ta'uu qaba kiiloo meeqa yoo ta'e nun kafalchiisne yoo meeqa hin taane nun kafalchiisne kan jedhu hunda adda babaasin isinitti hima jechuudha. Viidiyoo daqiiqa xiqqishuudha kanan isinii hojjedhu akka isin nuffineef jechuudha. Tokkoffaa irratti yeroo gara biyya galtan isuma deddeebitanii warra na gaafattaniif jechuudha. Kanaan dura sa'aatii 72 keessatti dhibee sanirraa qoratamtanii bilisa yoo taatan sa'aatii 72 keessatti yoo kaayuu guyyaa 3 keessa guyyaa 3 osoo irra hin tarin jechuudha. Isinii galaami isinii gala garuu warri isin hin galleef jechuu barbaadeetanii waraqaa san qabattanii yoo galtan hoteelan teessan yoo kaayuu iddoo addaa tursiisaa san hin teessanii daariitti gara biyya maatii keessaniitti galtanii homaa wanni isin kafaltan hin jirudha. Kaasitti biyya ormaatti ittiin qoratamtan san malee biyyatti yoo galtan homaa iddoo tursiisallee teessanii homaa waan kafaltanii isin qabdan. Garuu guyyaa 3 sanirraayyuu bultii 5tti ol siqee jira isiniin jedhee tanaan dura viidiyoo isin hojjedhee ture jechuudha. Guyyaa 3 sanirraa guyyaa 5tti ol siqee ture. Guyyaa 5 keessatti jechuudha guyyaa 5 bira osoo hin tarin dhibee sanirraa qoratamtanii biyya jirtanitti fakkeenyaaf hadha yoo kan galtu ta'e hadharraa yamaltee haa guyyaa 5titti osoo guyyaa 5 irra hin tarin waraqaticha qabattoo kan gara biyyaa galtu ta'e homaa hin kafaltoonni isin kafaltan hin jiru. Bakka kafaltii irra deddeebitanii na gaafattanii homaa waan isin kafaltan hin jiru. Guyyaan keessan guyyaa 5 bira hin tarin malee jechuudha. Guyyaan keessan guyyaa 5 bira hin tarin waraqaticha san harkatti qabachuun keessan dirqama waraqaticha mul'isiistaniit gara maatii keessanii galtanii jechuudha. Kan akkanatti ifa isinii haa ta'u homaa waan isin kafaltan hin jiru jechuudha. Kan dhibee irraa ittiin qoratamtan san malee biyya Arabaa keessatti. Lammaffaa irratti ammoo shaanxaa hagam qabannee galla. Tanaan dura baay'een isin hojjedhee ture viidiyoo kana ijoolleen biraas isin barsiisanii garuu warri ifa isin hin taane ammallee shaanxaa lama isaa ta'u maal haa ta'u garuu kiiloo 23 ta'uu qabaadha. Kiiloo 23 ta'uu qaba. Yoo kiiloo 23 ta'uu baate sanii gadi ta'e dirqama yaani kiiloo 23 ta'uu qabu. Isaa ol hin tarin malee on ifa isinii ta'u jechuudha. Isaa ol hin ta'in malee kiiloo 23 irraa yoo kan gadi hir'atu ta'e homaa waan isin kafalchiisu hin jiru. Kuni dhaabbataadha jechuudha. Akka isaan itti jedhanii shaanxaa lama shaanxaa tokko keessatti kiiloo 23 tokko keessatti kiiloo 23 lamaan isaa 46 fi harkatti kan qabattu shaanxaa xiqqaa haga kiiloo 7 jedhan jechuudha. Hiyyamni isaanii kana. Garuu kanarra yoo kan taru ta'e kiiloo 30tti $160 kafaltanidha. Ifa isin haa ta'u jechuudha. Yoo maal ta'e hin kafallee yoo maal ta'e ammoo iyyuu kafalla wanni jedhamu tokko akka ifa isin haa ta'u jechuudha. Anillee yoo rabbi jedhee amma baay'ee nanaaf nan gala wanni nuti karooratti qabsiifadhee jiru kana waan ta'eef yeroo galtanitti shaanxaan keessan kan isaan jedhan kiiloo isaan jedhan kana yoo taree isin kafalchisan jechuudha. Garuu isaa gadi yoo hir'ate ammoo uummata akka rakkoon qabu bira hin tarin malee yoo immoo lakki nan kafala hoo jettan kiiloo 30 irratti $160 akka kafaltan isiniif beeksisee jira jechuudha. Kana warri ifa isinii hin taane akkanatti hubadhaa. Tanaan dura lakkoofsa wayii isinii kenneen ture yoo madaamiin keessan birrii isinii kafaluu diddee lakkoofsa isin irratti bilbilaati birrii akka isinii kennitu taasisaa riippoortii godhaa sagalee keessanii beeksifadhaa isiniin jedheen ture. Warri lakkoofsa isinii kenneen bilbilattaniitiin isiniif dhagahan koomentii kana jalatti naa barreessan isiniin jedha. Yoommoo lakkoofsichallee kan barbaadan ta'e ammallee irra deebi'ee isinii kenna. Akka duraanitti miti karaan banamee jira. Wanni isaan mana keessatti isin jagaganiif hin jiru. Birrii keessan isinii kennanii isinii kennuu baatan taanan irraa isinii fuudhanii wanni isin birrii malee isin hojjechiistu hin jiru jechuudha madaamiin. Birrii malee naxaa wanni isaan isin hojjechiisan jiran. Duraan wanni isaan sababatan karaan cufameedha. Amma rabbiin galanni haa ga'u karaan baname tikeetiinis guddaa miti. 375 akkasitti gaddeebi'aatu jiraayu. Duraan 385 illee jedhanii 375ttis gaddeebi'a jechuudha. Gadi bu'aatumaan dhufa jechuudha tikeetiin. Kanaafuu viidiyoo tana hoo jaalattan hunda keessaniifuu sheer walii godha.
oduu dabalataa immoo chaayinaalii kiyyaa sabskiraayib godhaan isin jedha.